Hi, Hi, teacher. how are you? I'm fine. Where are you from? Ethiopia. Where living in this time? Mogadishu. How much living is old? 45. You should mute your mouth and then mute your guest. What's the meaning of stop up? Ije bitaa jechuudha. Jikee bitaati keessaa aba'u doomicha ijatu qabu jaamte joonji jebeja hayat. Salam alaikum. Alaikum salam. Stop. Shut your mouth. I am teacher of English language. Hi. Hi. How are you? English preparation yes. How are you? Shut your mouth. Go sleep your room. Hi, Gannat. Hi, Mubarak. How are you? I'm fine. How are you? Lefata. Go. Kek. Doma. Waslata. Elephant. Hi, Demi. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Madagascar. We are living in this time. Finfinne. How much living in the village? Good phone. 22. Don't say 22. 22. 22. What's the meaning of how much living in the village? 22. Okay. What's the meaning of scope up? In Afan Oromo or in English? In Avanaroma. Scoop up jechuun waan itti waa safaranis hin ta'a, isattiin ice cream safaranis hin ta'a. Mute your guest and mute your mouth and sit down. Crocodile. Hi, Avandi. Abdul Rashid. Hello, teacher. How are you? I am fine. How much living in the village? 28. I come. 1 minute. Yesterday, Baby hot. Manti na jare. Ijoollee Beekinaa ijoollee. Dhugaa amma barsiisaa irraa inni biraachi deeme kana irraa kafaladha. Barsiisaa keenya kana dhannee iyyachuu qabna. Irraa kafaladha. Daddabii Amma inni garaarratti bidirratti qabdi. Mana di barsiisa dhaqee jiran. doomaa kana irraa kafalaa kee deemu. Waan ije takka. Mataan keessa qabeerattiin kenna barsiisaatti. Wallahi wal gar. Dormi keessa yeroo maan wal arganna. Isin mara isin ima. Isin hunda keessan isin mana Maqaa keessan barreessaan jira itti nima. Dammeeru man hindiiswaan. Waaqi dammeeru man hindiisa. Irraa kafaladha. Isin irraa gabbuusuu ta'a. Silaa isin gad deebisuu ta'a. Wallahi barsiisaa waa tokko nutti dubbatu dambe. Maal haa goone? Eenyutti complain goone barsiisa kana goone? Nu dabi abbo. Maqaa keessan Dammi mana akka ajaa'ibaa. Karaan kootiif karaanis mana keenya bira dabartee mana barumsaatti tokko. Elephant, dooma, crocodile. Maal jechuudha? Sooriyaatti galii jedhee dhiisaree mucaa tokko.
Crocodile. Elephant. Sorry jennan you sleep naan jedhee manaan silla. Deemaa jendaan fide malee. Sila fincaantu qabee deeme moo isa deeme sirri? Bilisa. Barsiisaan bichaara. Barsiisaan bichaara. Lakkin dhiisa. Chookii fixee chookii fiduu dhaqee. Iddoo barsiisa ba'ee bichaara. Ini dhufa eeggadhu ka. Uumaan hin godhu. Kalee illee irraa kadhadhee. Kalee ogguutu maasaraa si arga jettuun. Yaala ani narra guddate jettee funyaan mubeedha akka harreetti guddaadha itti taafitii godha jedhee. Haadha narraa qabalachuuf. Hojii keenya addaatti itti na deemne. Dhufee akkaan mara goone abboone wajjin bada wallah. Moggaa taa'eetiin caqasaa jira bara. Welcome teacher. My baby crying and I see my baby in the car. Oh, you have Sorry, teacher. What's the meaning Sorry, of sir. mute? Don't say sorry. For what? Duma. Okay. What's the meaning of papa? I say mute after 1 hour. Kololo. I have Rashid. Hi, teacher. What is Maal jechuun? how my living is old? Oh, 22. Ji'a tokko jala booddee online agartan is done. Allaafan jiru tirake nan galgachiisa daakuu dibata kasana dibata waan hin jiru nan maraachisaanii okkutiisee baata wajji. Lakk dasu waan isa akkasiisan illee dhiisaati. Maamee dhufeetti akka isaan hin fayyadine godhanii. Oromoon gidduu keenya seeninaa please dhaggeeffadhaa yoo dhuguma nu lammanii filaalcha tokko qabaatan anaaf isa tole barbaade an giftii godhan fida innis akka ormi nyaanne Oromoo tokko afidatu kun ammoo Oromoo tokko afidatu dhuguma abbaa fedhe anis shabalaa ulan fida garuu siin ilaala nun gargaarina an shabalaa tokkittiin fida atis Oromoo tokko fudhu kottu isin garuu nu laaltu eenyuun gidduu yuun seenina dhuguma ati giftarummaa keessa wallahi tokko fida tokkitti fidaan shanan saayina beeku. hayya kuno ammuma abbaa barbaade wakkaladhu kuno amma naqeettima wakkaladhu kuno abbaa barbaade abdii sanii nasree sanuwaariinis abbaa fedhe ati nan beektu maame. Ani mola wallahi lazim isin jedhan ati online asi bal'isuu bannaani. I will delete my TikTok. Remember this. Remember this. I will delete my TikTok. You will never see me again. Dhuguma ati giftara Oromoo tokko faadhe isa jedhan kana ani immoo giftara macarrashaanyaa Oromoo isin fokkisiisin amma meebit. Anis maamebit. I will say it again. I am number 1 Oromo gifter. Oromo they will never lose. You will lose. You will see me demo. Ati afaan keerani. Billah alaikum jataga rameen isin rabbasha amma bakka isin iyye. Arara. Amma dhiisa waan kana biikuu gara biraatti kan deemu. Nasri anoo maamee tiin dubbadhaa jechuudha. Nasri jala namni tokko jalaa bayaa. Ani taphattu eessattu naa No. Ani taphaddeen beeku eessattu naa arguudha. He will never see me. I'm the gifter. Ani isa daaddeedhaa hin deemsisa. Nasri bareechi meela poos. You not gifter. Ati nama dhuunfa giftara nama dhuunfaati nama tokko. Shara bas. Nasri dhufaa jira isin jedhee poos jedhee nurraa. Nasri yematan alne ko ataawraa bakka. Nasri lakkoofsa tokko bareessi. Maamee ko du'aayii godhi bee du'aayii godhi irra. Barchaan akka gaariitti tola.
أيه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل سبين الآن أكل سبين يا رب قلبي نوكن يا رب سبب تقوى اشكي رزقي يا رب نوكن بلا بوت جرترا بلا بوترا يا رب نوك يا رب أكنا ما متي يا ربي أكاكيتنو جراتشفته أكاكيتنو جراتشيس يا رب قوفتاكو قوتما سنو كنته أونس سنو كنته بالا درا سلطان قدانو كنته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب بكمتي أعلى مرتي تتصنو فتاري إنفلونشال تكفانو قوتي الحمد لله تيك توكي رتبتي لفرت مي إثيوبيا بيرا مرجع بردين 4 كيلو رت نما لا يسنسي كمنون والحمد لله رب العالمين يا رب سيتونا قولي أكاكو بكمتي قوتي كنا يا رب متنا وردفاير كنا بكما قولي كما قوتي تاكنيف أكاسو مسجر بيا اور ما تركتو هيرو وقاديرا يروديرا دبرسان كنا يا رب سنكدا أبو موجا أكو جيكو تيمتي أكو موجا دا مسبيي كنا كل كنا تيني سكابا يا رب حاجان کے سنگوتے برسان کے سنگوتے یان کے سنگوتے یا رب اکا گیفتر جرا فلتنی نما كنا نميتي يا رب اتمنا مران قبل يا رب ان كنا فارس سفكنا من كنا متي يا رب قفتا كو تبيتا ابجان كنتي سفتي كنافو يا رب قفتا كو يا اخر يا رب انك يا ملكس اللهم صل وسلم ويلكم نسري انا دفو baga nagatatani jala tenne sinor dufa turre dakiga matakiti beida wan tajabirra wadu bada jal kaba mam abdi don't play game it udu kare bote kare mute koda me arki pando ka nafru kana yero toko game intabatin singor salado poruma game intabatin poruma to kosdirima game intabatin I will come I will hunt you dabo I will hunt you amma yes yero toko me tarala hadis di barabar wallahi yero toko يا جماعة نسري أنا في النور بربانة يا أورو ما في تلك جبت تسين me yero toko charaka lammi Oi mami Nazrin to be jira Jesse yero da kam yes yero toko bring anybody bring them up desi bring to be wallahi amma mami ne chuda mami enga faranji chuda faranji bol kokke se kabaire mubarak kokke zika basi wallahi adin tawa to da bote you will never win I man check it manjira de chu of course jika ba gafan jira dugaru I will let you know who fere mana ke turfe barisa then I go on the other side you will never win the first thing I will do mana ke turfe Okay. jira ane asan jira de sitima then I will go the other side I don't care أنا موسي مؤمنان كان كوسا كيف عبد المختار كان كوسا Osdiani mami bas aso asiti bar ejin araso do fera أنا موسي فلان تهلال أمسي جدو كينيا سيننا أنا سكيفتر كبا ummata ati giftari kuma ke kuno nama to filando filando lagi giftara ko tima namni ka wali kinena tu fena mo mem chaun mame giftara ke rafi onnetti ke namesti onnetti no she jaano itimi ati yes there is in jere the seriously itinaimi please let me see how much it can do how much shabana una michajara mulale umri kan ke wanar gitem benne video ko to jele seniti shabana sajara mu wal bari video lale كني فميرا عمري كان كارجتين بيتو كنو متي أرجتين بيتو أرجتين بيتو سنجدة yesterday very سيني فيديو كتكي adi wangab du iye sa sinjadi راسون عندنا كيفتر أرجو يا لندي إند راسين دم دم تاو Aul mami yar namba tiki kabo bar orobo mohun jalde aka bolju bar taking kabo tiki especially when it comes to you gafasi ojinu mama taking ko is just multiple triple itimi na chatimo giftare ko ite timdu aye abage ke itimi aye adno gafasi the first thing I will do the first thing I will do I will come to you room I will say just remember it here existe one okay me akana gori fakenya fati kuno namoota kanarraa online irra jiran Anwar Abdi Mukhtar Nasri Samira jirti abbaa feete fidadhu jarri kaanidha namoonni kumni tokko dhibba ja'a eenyuuf hin kennina gifti
I don't need nobody. It's me, just me. Me between you and your That's me. sisters. That's it. Insoba. Nasri. Wallahi insoba. You wanna see? You wanna see? Try me now. Jar sarara jenne se ol kaine gaiti. Nurra kabi gadu bita namma. 1.6 people is in here. Why don't you go? Ramme insan dubbata namni am president jedhu fi namni guddaan akka dasiilee ta'anii tuma odee qaba takkallee namaa kennuu didanii wal fixan. Maamilleen pirezidaantiidha nama biyya bulchuu fi paarlaamaa dorgomaa jiru waan haganaa obsuu dadhabee dasiilee nama guddaa kabajnudha. He depends on his gifter. I depend on myself. You see the difference? He's a dependent. I'm a self-reliant man. Ofikoti amanen dufajira enimo gift. Maamin sababa obboleessa keetii kenneefiyyuu namni kun bishaanii miti kenne brother doolaara malee jecha taa'ee namni fidu hin jiru taaree fida waan fedhe yoo ta'e osoo innuu sitti balleesse rakkoo obboleessa kee waliin qabdu isa waliin fixatta malee nama biraa nama maatii keetiif nama fira keetiif galata oole xiqqeessuun disrespect gochuun gaariidhaa miti fuulduraaf iyyuu jechaadha. Mubaarakii ta'e jechuun sii ta'e maaliif harree mubaarakii wallolti boroo yoo araaramtan irraa fayyadamta wandimmeeno inni hoo qabaatee kan keetii jechaadha. Nu warri oromummaa wali qabnuunu mubaarakiif jechayyuu dasii ni kabajina. Ati ka obbolummaa foonii obbolummaa dhiigaa waliin dhalatee qabdu ammoo dachaa sanii nama kana respect godhuu qabda. Osoo inni jecha illaa fi sitti dabarsee kabajuu ni qabda tokko san. Lammaffaa ammoo dasiilleen jechaadha. Erga gadi baatee social media kanatti afotti argamtee eega Oromoo afoolte laal nama kabaja siingooni wajjin dorgomtee waan hin taane yoo ka hojjettu taate namoota sii kabajaa sii qaban ammoo akka isaan kabajaa sii qaban san sirraa hir'isan godhaa beeyta. Nu amma waan ati hojjetteef waan ati mubaarakii oolteef kabajaa guddaa sii qabna. Jaalala obbolummaa qabdu oromummaa qabdu maallaqa caalii akka ati nama jaalattu agarsiisaa beeyta. Yoo ati ammoo maammee waliin osoo Oromoon meeqa beelaaf dhumaa jiru isa wajjin dorgommii keessa seentee doolaara kee maallaqa kee sanitti bittinneessu taate nummaanu ala teenne osoo silaalleeyyuu sin deeggarru. Maaliif maallaqa kan kee abbaan barbaade yoo waan fedhe siin jedhe maallaqa kee waan gaariirra oolfatuu qabda malee hawaasa booranatti dhumaa jiruun qarqaaruu qabda malee birri 5 illee taate 10 illee taate uummata keetiin qarqaaruu qabda malee akka dandeessu gaafa firaa waliin dorgomtu osoo hin taane gaafa firri kan kee orma waliin dorgomu agarsiisteetu jirta bakka. Toophii irra turte dheengadda 100 kan gaafa mubaarak jechaadha. Oromoon hundi namni 41 achi ture sun dasiin nama akkam akka ta'ee fi maal akka godhuu danda'u arginee ragaa sii baaneerra. Warra hagam akka ati namummaa qabduuf arjaa ati taate ragaa sii ba'u keessaa tokko ana. Garuu hoo maamme waliin xiiqii keessa galtee maallaqni kana booda baastu ammoo israafallee. Amantii islaamaatitti ammoo rabbillee israafan jaalatu. Aadaa Oromootitti illee israafni hin jaalatamu. Maallaqa keelloonti xiiqii keessa galtee dabqa kee baastuuf hin jiru. Yoo baasuu barbaadde ammoo uummataan qarqaarii maamme waliin ammoo saxa gabaa dhiisa araarama. Artistii Oromoo nama guddatu isin keessa jira. Shamara Oromootti isin keessa jira. Nullee obboleeyyan keessanii serious isuma dhugaa xiiqii waliin galtan kana dhiisa afooyti waliin jedha isin jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma shanyikaa. Waan gaarii asitti dhugaa akka daa'imman godha goote balleessaa akka daa'imman goote jechuudha. Baay'ee dhiifaman gaafata. Wallahi dhiise bakka wallahi dhiise. Dhugaa keetti isa wajjin tulli kee qabadde wanta guddaa keessa turan addaa garuu wallahi dhiifama guddaa. Presidente Mamme. Nama tokko Mamme ilaaluu dhiise nama 40 sana guyyaa sana dhufe akka keessan kana nama tanaa jedhee karaa jechuudha. Isin negatiivii tokkotti waan negatiivii dhiifama naa godhaa ishii baay'ee dhiifama naa godhaa dhugaa. Abshar mangistii. Galatoomi das. Presidente Mamme le dubbisaani amma abdii. Thank you. Yaada araara fiddee dhugaadha. Maammeelleen nu malee waluma qabnaa nu dhagaa rakkoodhaan.
Hayyee. Fagoon jiru rakkoon biraa yoo jiraates akka caasawamee furamu itti barbaadama rakkoon miti maamee qo'atee furama wanni hin furamne tokko wanni hin furamne hin jiru yoo rakkoon jiraates hin sirreeffama innis kun tolee jedhee yoo badii qabaates amma duras dubbateera adeemsa ammoo takkaa lama waliin jettanii xiqqii keessa galtanii garan ta'anii takka hin deemne gamanumaan afuun haalilaa yoo olii jettan nullee hin gammanna dhugaa rabbii isin cinaa jirra maamee atillee dhageeffadhuuti yaada kee maamee illee dhageeffannuufi. Hayyee. Dhugaan jedha dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu fi dhugaan kan rabbiiti. Sammuuna tuttanii hedduunatti dhaga'ame. Dhuguma amma wana akkan karaa sirriirra hin jirre reefan indoo በጣም በሚገርም ሁኔታ akkan of deebi'ee of mul'adhu akkanatti dhaga'amu goote dhuguma wanti waliin dhabne yoo xiqqaates wanti waliin qabdu danuudha waan danuu akkan of keessa deebi'u na goote dhiifama guddaa si jedha dasuu dhiifaman gaafadha ittaansee uummata na hordofaa jiru kanaa fi abbaan mana kana namoota Anwar Samiraa fi Nasris dhiifaman gaafadha garuu duraan dursee obbo Dasuu dhiifaman si jedha balleesseera dhiifama. Billee aleek. Galatoomii pirezidaant Maamee dhugaa. Thank you wallahi rabbi isaa kabajatullee nama guddaadha. Akka afooytu walii jedha dhiifama walii jedha araaramaniiranii. Maame waan tokko sitti bakka dhugaa obbolummaa jechuudha. Dhugaa si wajjin taphatee hin beeku. Egeree si kan taphatee hin beeku. Hojiin taasisee hin beeku. Nama hin beeknetti maaf dubbachuun turuu miti bara. Nama tokko cheekee bara. Naasee jechi kee naasitu. Kan duba kana asirra geenye. Murtees induma kana kan hin boolbii godhee jechuudha. Nama nama beektutti dubbachuun is okay. Nama beeknetti kan dubbachuun turuu miti bara. Natti dhaga'ame baay'ee naaree karaama kana keessa galee dhiifama anis dhiifama dhagaa ta'us. Hayyee galatoom dhiifama. Hayyee galatooma ulfaadha. Biyyaa ofirraa baatee dhiifama jedhe kunuun kabaja guddaadha. Adiis galatoom. Pirezidaanti Maamee kabajabii ulfaadha. Anwar mee takkitti osoo waan biraa jidduun hedduun waan sirba Anwaro sirba tokkummaa jedhu sammee nuu sirbi takkitti irra waan uumuus kaa mangistii kiyya. Sagalee kee bareedaa sanii. Asumarratti obsida siillee hedduu baay'ee natti tolee hedduu kanumaan itti fufuu qaba waan kana goolamne amma kalaas. Waan biraa itti fufna Maamee koo galatoomi du'aa hin har'aan hojjettee akka gaariitti hojjetaa jirti. Abshiru. Albakka hojii jirallee gaa xiqqoo wanni barbaachisu sagaleen inni dhaga'amaa sagalee. Jiraatti boordii qabatee duuba jira. Namni jettaa? Waan jedhi Anwaaroo ko. Okay, asuma February 25. Yaa dubbadhu. Yaada dabarsi Asmaane yaada dabarsi sirriidha Asmaane yaada dabarsi. February 25 guyyaa lama booda guyyaa lama taphatee Rammee Malkaa Queen Kiyyaa wajjin tapha guddaa geema guddaa qaba. Hundi keessanuu waan dandeettaniin kan taaptaap gochuu dandeettu taaptaapiin kan filaaworii qabdu kan konkolaataa onnees koofiyyaas leencaas qabdu hundi keetu Rammee Malkaa irraa hin hafin Rammee Malkaatis siif Oromoodha ijoolleen kunis kan duraan taphachisaa turtes siif Oromoodha gargar baastee ilaaltu waan ta'eef Rammee Malkaa biratti akka argamtu ijoollee Oromoo hundi keessanis naaf affeeree jira galatooma. Galatooma. Hundi keessatti galatooma. Jaarsa biyyaa. Anwaro jedhamu. Jaarsa biyyaa qabaachuu kunoo kanaaf gaarii. Waa'ee keera kan galee baay'ee galatamii baay'ee jaalladha. Viidiyoo kee immoo baay'ee uummata bukkeetti jaallate berechi. Ani viidiyoo kan bareedu sinii gadhiisa sinii hundi daawwachuun ni jira malee adaraa keessa. Yaa Borbobeetti immoo sankaalee gadi doolarii bashariin erga uummata warra barbaadanii fi eeguu hin danda'anni. Bobee yana nama. Bira yaabbadhaa uummata Booranaa birallee asuma ta'a. Haa ta'u bakkash. Bakka keenanii Asumaan
Makkiyaa ka jettu sana kooloo godhaa fi makkiyaa ka lakkoofsa bariisaartu dhoobbiidhaan dhoobbii xiyyaadhaan. Dhaggeeffannee adeemnu anillee hojii qabaa. Yoo ana waan jedhee dhaggeeffatee. Galatooma warri waan qabnu ittanii nafina maaliif barumsa Samiiraan waan guddoo lafa nuu gooteerti barumsi sun irraa fudhannee waan qabnu dhufnee wal cinaa dhaabbachuun kun barbaachisaadha jenna. Gamanumaanii tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa gosaa fi kutaadhaan wal filuu haadhiifnu. Gosaa fi kutaadhaan wal filuu haadhiifnu. Oromummaa qofaan walitti firoomnu. Irree tokkummaatiin diina mancaafnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin kabbaatii akkasiin haa beenu. Oromummaa qofaan walitti firoomnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Akkanaa galatoomaa ulfaadhaa bakka hojii jira sagaleen wal qabachuun hin ta'uuti. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa ulfaadhu galatoomaa nasruu kiyya galatoomaa. Hedduu ulfaadhaa. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa jaalatu rabbi sinaa kabajuu yeroo gaarii qabaadhaan inni hojii irra jira. Walitti deebinaa nagaan naa tura. Okay, Rammee. Gaariin isin hin darbini. Wal jaallataa akkasuma. Godina keessee gurba. Bayi deebii kaayoo. Tole. Bayi deebii Rammee qoota baaruu zaatee mirra sheexaninis gorraa. Motora kaafattee. Abdi. Lakkoofsa bareessi Rammee. Maafsi mettani maayini maa mubaarakii taane tarsema hukuma tokkoof dhibba jaareen darbee deemtanii kan koo. Takkaa kuma shantamaa gadi gabbayeen beeku gastii galee. Mattanal Mubaarakii waa tarsema. gaafa kan. Itaala. Mattawaan Rammee malkaa abbaatee warri amma dhuftanis warri hin dhagahin Feebruwaarii 25 guyyaa lama booda guyyaa lama qofatiin tala Haarii 25 akka Itoophiyaa sa'aatii 4 halkan Itoophiyaatti jechuudha. Geema qaba Rammee malkaa geema guddaadha Queen Kiyyaa wajjin micayyoo Habashaa xiixuu Habashaa Habashaa tonkolenyaa tokkoffaa wajjin jechuudha. Jarri immoo itti qophaa'ee jira jechuudha. Rammee malkaa moo'uu qaba ijoolleen keenya moo'uu qabdi moo'amuu hin qabdu itti yaadaa. Hundi keessanii nafina waan qabdaniin. Okay Rammee. Sultaani. Waan rabbuu sitti maashaa. Motoran kaasne kaasaa jira amma. Motoran kaasne amma irra kaati. Dubbii amma ana rabbuu mitana wajjin qabatee thank you jennaan nama san hundaanuu. Nasriyaa. Billah alaikum.